marti namaa tiksee sheekas haa ta'u daldalataas haa ta'u gabarees haa ta'u qote bulaa haa ta'u itti gaafatamummaa qabda hundi keessanuu tiksa jedhee ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam aangoo guddaa qabda aangoo san itti baachuu qabda itti dalagachuu qabda akka boru irraa nagaa baatuuf aangoo san ofirraa baachuu qabda maali aangoon sun warrajulu raa'in fi aali bayti ومسؤول عن رعيته. لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وقفوهم إنهم مسؤولون. وأيضا يقول جل وعلا ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أبليين إسلاما duraan dursa osoo argaa kiyyatti hin dabriin dura ofii kiyyaa fitisiniifis sodaa rabbii akka qabaattan bakka jirtanitti rabbi sodaadhaa isiniin jedha. Khutbaan irraa yoo rabbi fedhe insha Allah al-mas'uuliyyatu fil islaam itti gaafatamummaa jechuun islaamummaa keessatti akkam waan jedhurraa sun ربي سبحانه وتعالى ولنسألن الذين أرسل إليهم ورقر سانيتي أرقمسان نبيوتا نما إتي أرقمسان سنقا فنجا ربي سبحانه وتعالى اتقامة أمة إساني باني ممباني كتب أرى واني الدنيا ولي قدور الدمدير واني namni takka bulchaara kee jibbamuuf waan itti gaafatamummaa isaa wallaale itti gaafatamummaa isaatti baachuu dadhabuudhaan akka silaa jedhametti dalaguu dadhabuudhaan akka silaatti dalagi jedhametti dalaguu dadhabuudhaan inni kaan shaaramaa shumamaa ta'a. Addunyaa kana keessatti namni akka keeyyataan kaayametti bulcheefi namni shawwadaa guddise takkaa miti. Jazaa warra itti gaafatamummaa isaa wallaalee addunyaa kana keessatti arguu jirra. Itti gaafatamummaan keenya maal? Warra asiin duraarraa warra itti gaafatamummaa isaa baatee rabbii fi ija rabbii duratti nagaa baheetu jira. Addunyaa kanarraa nama itti gaafatamummaa isaa wallaalee salphatee jira. Itti gaafatamummaa keenya baachuun ummanni islaamaa guutumatti abbaa aangooti. Namni islaama taanaan aangoo rabbiin sii kenne si bira jira. Aangoo mootummaan si shaaruu hin dandeenye. Mootummaan addunyaa osoo walitti qabamte si shaaruu hin dandeenye rabbi si shuumee jira. Kana keessa waggaa 5 filamtaa, 10 filamtaa, 8 filamtaan keessa kan galle jechuudha. Abbaan fedhe si seenee si laaquu kan dandeenye, si shaaruu fi sumuu kan dandeenye, rabbina walumaa gaafa duraa shuumee lafa si kaa'e. Itti gaafatamummaa guddaa si bira kaa'eedha wajjin jechuudha. Aangoo mootummaan hin qabne qabdaati. Duuba warri itti gaafatamummaa isaa jallise, warri itti gaafatamummaa isaa wallaale maal ta'a? Warri itti gaafatamummaa isaa baate maal ta'a? Rasuulli alayhi salaatu wassalaam kullukum raa'in وكلكم مسؤول عن رعيته
keessanuu tikseedha waan tiksitin irraa ni gaafatamtaniya itti gaafatamummaan irraa kan rasuulli itti nubaan maalidha marti namaa tikseedha sheekas haa ta'u daldalatas haa ta'u gabarees haa ta'u qote bulaa haa ta'u itti gaafatamummaa qabda hundi keessanuu tikse jedhe ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam aangoo guddaa qabda aangoo san itti baachuu qabda itti dalagachuu qabda akka boru irraa nagaa baatuuf aangoo sana ofirraa baachuu qabda maali aangoon sun والرجل راع في آل بيته ومسؤول عن رعيته أبا منا إسا كيست اتقافتمما قبا وان تكسي جارتي إساتي في ماتي إسارا نقافتم أبا منا ماتي إسارا اتقافتمما باچو جرا namni gaafa abbaa manaa ta'e hoogganaa ta'ee jira hoogganummaa kee kana baachuu qabda ilmaan kee salaata irratti guddisuun sirra jira ilmaan kee akka isin diinii rabbi barachuu gochuun itti gaafatamummaa sirra jirudha haati manaa kee shari'aadhaan akka deemtu gochuun itti gaafatamummaa abbaa manaarra jiru ilmaan kee akka karaa yahudaan deemne eeguudhaaf diin barsiisuudhaaf itti gaafatamummaan abbaa manaarra jira itti gaafatamummaa baachuu jirra hedduun namaa ka abbaa manaa ta'e lubbuu ofii ka dandeenye lubbuu ofii mo'achuu hin dandeenye gariin isaa hay namicha abbaa masgidaati masgidaa gadi hin ba'u baata yeroo bara salaata ka salaatu isuma qofa haati manaa ilmaan guddisuudhaafi nyaatuma isaa qopheessuu qofa ati ka salaattu kun haadha manaa kee yoo hin hoogganin haadha manaa kee akka salaatu yoo hin godhin ilmaan kee akka salaatu yoo hin godhin itti gaafatamummaa sii kenname san diigdeetta jechuudha itti gaafatamummaa rabbii fi ergamaan rabbii sii kenne san baachuu hin dandeenye irraa gaafatamtan boru har'a wanni jiruun addunyaa kun akkana laaqamteef abbaa manaatu itti gaafatamummaa isaa hin baatin abbaa manaatu jaartii isaa hoogganuu dadhabe abbaa manaatu ilmaan isaa hoogganuu dadhabe argatee ka'ee horsiisee ka'ee hoogganuu dadhabe dhaleetuma ilmaan hambaa kennuudha hambaa dabarsuu guddisuu dadhabe itti gaafatamummaa isaa baachuu dadhabe jechuudha kanaaf abbaan manaa ilmaan isaa irratti mana isaa irratti jaartii isaa irratti diiniidhaan hoogganuu diin barsiisuu irratti itti gaafatamummaa guddaa qaba kanatti aanee wal mar'atu ra'iyyatun fi bayti zawjihaa sadarkaa lammaffaa irratti haati manaa mana abbaa manaa isii keessatti tikseedha lammaffaa irratti jechuudha waan tiksiterraa ni gaafatamti jedha ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam haati manaa ilmaan dhaluudhaa fi fincaanuma irraa qorsitee fi dhiqxee fi gadi baaftee ol galchuu qofaa miti akkasiin diinii rabbii irratti guddachuu gochuun dirqama ofii isiitiifis salaatuun dirqama hedduun namaa ilmaanuma guddisuu kana ibaadaa si'a hin salaatu ilmaanuma horsiisa hin salaatu ilmaan isatti qabattii inni salaatu ilmaan hin salaatu
gaafa abbaan gubbaadhaa badde haati gubbaadhaa badde ilmaan akka hin taane taati. Itti gaafatamummaa rabbiin isinii kenne taruma taraadhaan baachuun barbaachisaadha. Itti aanee والكارم راع في مال سيدي نمي نما جلد كترامي نما جلد دلقو جر نمني كبيني نما دلقو تجر كبيني أبا دلقا جرو سنين تكسا تكسي فين تكسي نمو ربي دوسا كابتا بور ادون نما يرو أبا أمرا جروني لغا yeroo abbaan biraan jiranii ta'a yookaan akka fedhe ta'a. Kunis waan itti gaafatamummaa isaa hin baatiniif irraa gaafatamuuf ta'a. Obboleeyyan Islaamaa Rabbiin wanni aangoo kana sii kenneef akka ati ilmaan keetii wajjin, maatii keetii wajjin, gosa keetii wajjin boromiin qoftuuf ربنا أنقو سيكن رسول يرقمان ربي عليه الصلاة والسلام أنقو قدا سيكن أنقو كان اتفقنا موجرتا ilmaan kee hoogganuu jirta dandeesse jaartii kee dandeesse hoogganuu jirta qabeenya kee hoogganuu jirta moo akkuma fedhaa akka fedhe haa taatu gara feetiin haa baatudha aangoo keessan baadha waan rabbi isinirra kaa'e baachuun dirqama irra nama gaafata rabbii boru dhaabeet lubbuu kee irraa gaafatamaa ilmaan kee irraa gaafatamaa maatii kee irraa gaafatamta yoo garuu hin danda'in ilmaan argachuun maal fayyada abbaa manaa ta'uun maal fayyada ofiifuu yoo hin danda'in jaartii isaatiin salaate jechuun namni hin danda'in fuudhee fuudhuu baatee maal fayyada ilmaan isaatiin salaate jechuun namni hin danda'in dadhabaan ka humna hin qabne ka ilma argatee ka'ee natuma jedhee sodaatu ka jaartii fuudhee ka'ee natumti jedhee sodaatu hoogganuu kan dandeenye salaate jechuu kan dandeenye garuu fatara fidee jechuun dadhabu iraata fidee jechuun dadhabu buna gadi fidee jechuun dadhabu kanaan ni danda'ama ka diinii kana nutti ulfaatu nutti ulfaachuu hin qabu manni keenya akkam jira dandeenye hoogganuu jirra lubbuu keenya hoogganuu jirra qabeenya keenya hoogganuu jirra ummanni rabbiin beekaa godheesin as kaa'es marti namaa tiksee waan ta'eef biyyarraas lubbuu keerraas ni gaafatamta kanaafuu itti gaafatamummaa kee baadhuu siin jedha aqulu maa tasma'uun الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إذا رسول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة قبل كتكرر namni sun fedhe arabaa ta'uu fedhe ajamaa ta'u fedhu gurraacha fedhu duumaa fedhu dheeraa gabaabaa abbaa aangoo ta'a abbaa aangoo ta'ini aangoo isarra jiru kana waan isa jala jiru kana namni tiksuu dadhabe namni akka shari'aan jedhutti hin tiksine namni akka shari'aan jedhutti hoogganuu hin dandeenye fuudhee ka'eetuma argatee ka'eetuma hoogganuu kan dadhabe diiniidhaan kan tumsin diinii kan gargaarin diin kan barsiisin waan rabbiin tiksi jedheetti kana shawwadee jechuudha gara dunaatti jijjiiratee ka diinii kana maaltu nagee jedheettuma dhiise rabbiin isatti jannata haraam godhu malee nafuu kanaafuu itti gaafatamummaa keessan baadhaa sheekotiin ganda kana keessa jirrus ka magaalaas ka baadiyyaas
biyya kanarraa gaafatamuuf teessa. Biyyi kunis maa irraan fayyadamne jechuudhaaf sirraa gaafatamuuf ta'a. Nu'uu miti nabiyyoota gaafachuuf jira Rabbiin. Ergamaa ergine san ni gaafanna itti gaafatamummaa isaanii baane moo hin baane jechuun ni gaafanna jaa Rabbii subhaanahu wa ta'ala. Ummata itti ergame sanis ni gaafanna itti fayyadamtan moo hin fayyadamne jechuu kana yaa. Ummanni biyyaa beekarraa fayyadamuu dadhabuu keessaniifis maaliif hin baranneen boru gaaffii Rabbii si gaafatuuf ta'u. Namni Rabbiin beekaa godhee duniyaa kana keessa kaa'e waan Rabbiin isa bira kaa'e biyyaa raabsuu dadhabuun dargaggeessa Islaamaa barsiisuu dadhabuun hawwata Islaamaa walitti qabee barsiisuu dadhabuu isaarraa maaliif sitti kenne ilmii kana eessa geessee maaliif biyyan barsiisin jechuu Rabbiin boruu si gaafata gaaffii qopheeffadhu deebii keetiif jechuudha. Har'a akka hin taanee jira jechuudha. Ofis tiksuu dadhabnee biyya tiksuu dadhabnee maatii tiksuu dadhabne. Rakkoon kuni yoo namni nama dura jiru qajeelu yoo namni nama hoogganaa jiru sirraa'e sirrata. Namni nama dura jiru eenyullee yoo ta'e yoo shari'aadhaan hin deemin akka shiraan gidduutti yoo hin bulin Rabbiin amaanaa kiyya nyaata jechuun si gaafachuu jira. Wal Rabbiin beekaa si godhee nama keessaa si filate ummata wallaalarra jiru ka waan salaataan barre ka salaatan salaan ka waan salaata isaa balleessu hin baranne barsiisuu dhabuu keetiif itti gaafatamummaan kee waan hin oolle abad qalbii keetti kaayadhu. Gandarraa masjiidni guutuun ijaaramee jira. Ammas ijaaruuf tattaaffii jira. Namni salaatu nama lama namni ijaaru hedduudha. Maaliif? Tikfamaan jiru. Hoogganamaan jiru hoogganaan qabu jechuudha. Namni yeroo masjiida ijaaru yoo beekan hin mari'atin beekaa si keessa jiru mari'attee asitti ijaaramuun ni ta'amu hin ta'u. Yoo ijaarre maal ta'a? Jedhee namni gaafataa jiru hin jiru kan of ta'eetuma deemuu jira. Of taanee deemu kun hin taatu. Yoo fi keenyaa wallaalle beekaan nu keessa jira. Beekaan nu keessa jiru gaafachuun dirqama. Beekaanis ukkaamamee mataa'uu dhiiseeti waan Rabbiin isarra kaa'e biyya barsiisuus ta'u. Masjiida akka biyyitti deemuun gochuudhaafis aangoo Rabbi sii kennee jira. Aangoon kee maal? Humnaanii miti Quraana Rabbiitiin. Hadiisi Rasuulaati alayhi salaatu wassalaam itti himuudha. Akka shiraan gidduutti itti himtee barsiisuudha. Kanaafuu yoo ittiin fayyadamin yoo irraan fayyadamin yoo hin hoogganamin yoo hin hoogganamin dadhabaa dayyuusa ta'uun hin barbaachisu obboleewwan Islaamaa. Har'a ala keenya yoo laalu gadi baanii ala yoo laalu akka nama hoogganaan tokko hin jirree jechuudha. Tikseen taanee hoogganaan taanee hawaatti hafuun hin ta'u. Duwwaatti hafuun hin taatu. Itti gaafatamummaa keessan baadhaa. Anas ta'ee isinis ta'ee itti gaafatamummaan keenya maal? Quraana Rabbii bakka qabsiisuu, diin Rabbii barsiisuun ilmaan akka addaa haalan taane taate akka ta'utti deebisu. Har'a abbaan manaa jaartii hoogganuu dadhabuurraa kan ka'e salaataan jirtu gariinsi ilmaan salaataan jirtu garuu isma biraa nyaatti isa biraa dhugdiin ofiisaa ni nyaachisa laakiin salaata jechuu dadhabee jira. Haadha manaatiin salaata jechuu dadhabee jira. Maaliif? Imaanatu hin jiru. Imaanni keessa jiru imaana jaalala duniyaa qofa guute. Osoo diiniidhaa dhukkubsate salaati jennaan ni salaati. Har'a abbaatu
deebi'ee ilma sodaachuu jira. Abbaan ilmaan buluun ilmi abbaan buluun wanni dideef maaliif? Haati manaa abbaa manaatiin hoogganamuu dadhabuun maaliif? Jecha haadha manaatiif abbaa manaa maa wallaba? Waan shari'aadhaaf hin dhukkubsatiniif, waan quraana rabbiitiif hin dhukkubsatiniif lubbuu keenya dadhabne. Beekaas ta'e wallaalas ta'e hoogganuun lubbuu keenya dadhabuu jira jechuudha goleewwan islaamaa. Lubbuu keenya kana qabuun barbaachisaadha yoo lubbuu keenya qabni hoogganuu dandeenyu. Namni gaafa abbaa manaa ta'e nama guddaadha. Haati gaafa haadha manaa taate nama guddoo taatee jirti. Nama kabajamaa taatee jirti. Kabajamaan wanni kabajamaan biraa argamuu qaba. Namni guddaan wanni guddaan biraa argamuu qaba. Namni gaariin wanni gaariin biraa argamuu qaba. Har'a manni keenya xaara qaba. Itti salaatamuu jira. Sunnaan salaatamuu jira. Manatti salaatuu jira. Manni keenya ona ta'eera jechuudha. Waan hoogganuu dadhabneef, waan haadha manaa ilmaan keenya hoogganuu dadhabneef manni keenyaa fi qabriin tokko ta'ee jira. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam mana keessan akka qabriin godhinaaya. Yoo sunnaa keessatti salaatiin, haati manaa yoo keessatti salaatiin, ilmi yoo keessatti salaatiin manni keenya qabriin tokko ta'eera jechuudha. Kanaafuu itti gaafatamummaa keessan baadha. Diigamuu jirraan diigamina. Duniyaan badu jirti duunaa duukan badina. Islaama eegataan Rabbiin kabajaa nuu kennee jira. Kabajaa Rabbi nuu kenne ofirratti eeguun barbaachisaadha. Kabajaa Rabbiin nuu kenne ofirratti yoo eegne Rabbiin boru kabajaa nuu kenne. Yoo waa inni nu bira kaa'ee baanne Rabbiin nu kabaja boru guyyaa qiyaamaa. Yoo nuti duniyaa malee waan akiraa dhiisne Rabbiinis nu dhiisa jechuudha. Gaaffii Rabbiitii fi gaaffii namaa jalaa ka'uun barbaachisaadha. Ibaadallah sallu wa sallimu ala hadi al-bashir an-nadhir. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. على ذلك فيك سبحان ربك.